Kanaaf gaashimee maallaqa kana isaa bida maaliif nu kannaa warri jettan deebii isaa guututti arra isiniifin hima viidiyoo kana osoo irra ichinoofne guututti dhageeffadhaa ichi goota ni bartu humaa hin yaadan jiboota carraa keessan ni mokoratan sirritti. Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii holqaa barnoota guyyaa irraa kanaas barnoota adda ta'ee fi barnoota isa duraaniin irra miidhagaadhaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaa irraa kanaa maali kan jettan yoo taatan gaa shimeemaan irra deebiidhaaf badhaasa firii ta'ee irra deebiidhaan nuuf fideeti jira. Wantoonni shimeemaan as keessatti hojjechaa jirtun wallaahi hedduu gaariidha jechuudha. Gina immoo kanaan dura kun Itoophiyaa keessatti wantoota haariidha jechuudha. Kanaan dura dhufee hin jiru. Shimeemaan wanta bareedaa fi miidhagaa ta'e dhufee jira. Kun biyyoota hedduu keessatti tamsa'eeti argamu. Gina immoo Itoophiyaan irra guddaan hin beekan jechuudha. Teekinooloojii irraa xiqqoo qorfataniiti irraa harka fudhataniiti jiran teekinooloojii diras hin hordofan jechuu fadheeti. Kanaaf gaa daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa irraa kana shimeemaa irraa kana haasofni ta'a. Hamma viidiyoo egaa shimeemaan yuutuubii shimeemaan jiru qaba. Shimeemaan yuutuubii shimeemaan jiru qaba. Akkasumas weebsaayitii kanapress.com kan jiruu fi bigboolee kan jiru isaan lameen kana qaba. Shimeemaan kun wanti inni maallaqa nuuf irra guddaan isaa jechuudha. Karaa kaaniin maallaqa firii ta'e gara keessaniif abbaa carraa taasisee isin gargaaraa ni jira. Isinis kana caalaa akka gargaaraa jirtan beeka. 10,000, 5,000 kana caalaa akka isa gargaaraa jirtan beekuu qabdan. Sababni isaatiis yeroo dheeyxanii galmooytan jechuudha jechirratti kanapress ta'e bigboolee kanapress irratti yeroo galmooytan namoota 16,000 namoota 30 galmaa yeroo kun galmaa'u keessatti nama 64 faatu galmaa yeroo kana galmaa'u keessatti weebsaayitiin isaa maallaqa 5,000 inni kannuusan caalaa isaaf kafala. Yeroo isaaf kafalu kana keessatti innis maatii baay'ee ta'e arkateeti jira jalatti jechuudha. Weebsaayitiin isaa karaa hundaan beekamaa ta'eeti jira. Akkasumas Google biratti inni jaalatamaa ni ta'a jechuudha. Osoo humaa tokko weebsaayitii isaa ittis rakkamin ittis hin cinqatin jechuudha. Akkasumas aarsaa kafalee kana dura keessatti kafaleeti jira jechuudha. Osoo carraa kana hin duratti akkuma ta'etu kafaleeti jira. Gina immoo maallaqni inni arkatu 5,000, 10,000 kana caalaadha. Kanapress irraa arkata. Maaliif? Sababaa isin dheeyxanii galmooytaniif. Galmaa osoo hin ta'in weebsaayitii seera seenuu qofaan Googiliin isaaf kafala. Innis kana godhuunsaa maallaqa ofiisaatiifis arkate isiniifis argamsiisee jechuudha. 5,000 baaseeti 5,000 ol san baay'ee harka 15 arkata jechuudha inni. Kanaaf gaa isin lakkoofsa jaha maarree naamin dhaabbata kaampaaniilee adda addaa isaan sheexaana ta'an kana wajjii jira jettanii yaaduun qabdan. Kun bakka YouTube baratamaadha jechuudha. Akkasuma gaa wal jajjabeessuun durumayyuu aadaatiin jechuudha. Namoota waan akkanaa hojjetan sila maallaqa nuuf kafaluu baatu jajjabeessinee akka inni bakka guddaa nuuf qabu abdii guddaadha qabna jechuudha. Bakka guddaa akka inni nuuf ga'u nuti ni jaalanna ittis ni gammanna. Shimeemaan kanapress fi bigboolee yeroo jennu wanta salphatti hin ilaalinaadha jechuudha. Shimeemaan walumaa galatti kaampaanii tokko jennee murteessuu ni dandeenya. Sababni isaatis kanapress fi shimeemaanii fi bigboolee yuutuubii isaati weebsaayitii isaa lamaan irratti isuma qofaatu hojjeta isinitti hin fakkaate laa akkasii miti. Namoota qaxaramee jira isaan keessatti akka kaampaaniitti namoota qaxaree jechuudha. Carraa hojii shimeemaan uumeetiif jira namoota adda addaatiif. Namoota hedduudhaan wajji dalagan jechuudha. Istuudiyoo tokko keessatti jechuudha. Wanta bifa salphaadhaan shimeemaan arraan tana yuutuubii irratti haasa'e asuma deebii weebsaayitii irratti haasa'e asuma deebii bigboolee irratti kanapress irratti waan hundurte kun sammuu namaatu fudhatu namoonni hin danda'u jechuudha. Hojii meeqa waliin oofu. Kanaaf gaa namoota qaxaramee isaa wajjin hojjetuutu jira jechuudha. Qaxaratee maallaqa kafalaaf jechuudha. Kanaaf gaa isin viidiyoo kana keessatti waa'ee shimeemaan barattanii jirtan na fakkaatan weebsaayitiin yeroo irratti galtee wanta namni san jechuun godhu weebsaayitii nama san irra gizee galtee akka maallaqa
guyyaa tokkotti jechuudha namoonni hedduu yoo ragalan akka maallaqa baay'ee YouTube caalaa namaa kafalu beekuu qabdan jechuudha. YouTube caalaa namaa kafala websaayitiin jechuudha. Akkasumas websaayitii kiyya baradhu.com isa jirra galtaniitis ilaalachuun dandeessan. Akkasumas Elsaayi Tech kan jiru chaanaalii mucaa Elsaayi Daani'eel irra galtanii ilaaluu dandeessan. Akkasumas Oro Samsung kan jiru galtanii ilaaluu dandeessan. Barnoota isaaniis akkasumatti hordofuu ni dandeessan. Kanaaf gaa daawwattoota kiyya kabajamoo Shimeemaan bakka guddaa qabnaa fi akka inni kana caalaa nu fooyyessu abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Ofii teenyaaf illee abbaa carraa ta'uu baannu namoota abbaa carraa ta'eef hedduudha gammanna gaa. Maaliif jennaan uumaatti lafaanee maallaqa kafallee firiidha waan ta'eef jechuudha. Akkanumatti akkuma bakka waa takka osoo yaadee akkanuma dheeyxee maqaa galmeessee lakkoofsa keessa biyya keessee beeksisaa bahuu qofa waa takka ijaaddu. Kanaaf gaa daawwattoota kiyya kabajamoo viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer akka namoota hedduu bira gaan namoonni yaada akkanaa qaban hedduu isaaniiti jechuudha. Kanaaf gaa Shimeemaan hin komatinaan isinin jaalladha isinin kabaja chaanala kan subscribe godhaa.